Daandii korraa goriyaashu. Akkaataan dubbii kee ammaa kun natti tolaan jiru beektaa? Takkas ilaalaa naaf fayyamime. Garaa kee fuula dhoowwadhu. Akkamitti ragaa barnoota kee iddoo keessa irraanfatta? Wanti sun hundumtuu inafe jechuudha. Yeroo yerootti waliif bilbiluun sun Siyaadeera. Anis siyaadeera. Waliin jechuun sun inafe. ergaawwan barreeffamaa babbareedoon ijaaf qalbii nama booji'an sun hundumtuun jiran. Nama ajaa'ibaam. Godaannisa seenaa nuti ta'ee darbuu isaatti baay'een gadda. Anis akkasuma seenaa qofa yaadannoo qofa ta'ee darbee wanti hunduu. Jaalalaaf abdiin sun hunduu akkuma salphaatti raawwate. Boruu keenya otoo yaadiin dungoon abdii keenya akkuma salphaatti dhaame. Afacha akkamittiin dandeenye garuu gargar baanee jiraachuu. Isa kana eeyyama waaqayyootiin malee wanti ta'umtuyyuu hin jiru waan jedhuun naaf qabadhu. Ashuu dhuguma waaqayyo jaalala keenyatti waan gammachuu hin qabnes itti fakkaata. Isaan hoon beeku. Jireenya takka ayyaannis hawwinees hin beekne jiraachuu jalqabne jechuudha. Hin ga'a. Isa nuti yaadne otoo hin taane isa uumaan nuuf kaa'ee jiraachaa jirra. Akkati jettee haa ta'u. Lakki akka nani jedhe otoo hin taane akka uumaan jedhe haa ta'u. Tole. Waa tokko qofa tole naaf jedhi mee'am. Maal? Ofirra millattee nan ilaaliin. Ofirra milladhees hin ilaalu. Beellamnis waliin dubbiin keenyas isa xumuraati har'a. Anaaf eeyyeen. Takkas ilaalaa naaf fayyamime. Lakki akkas taanaan wal biraa deemuun nutti cima. Wal ilaaluun qabnu konguma. Maaloo yeree ashuukoo anuu danda'an jiru. Garaa kee fuula dhoowwadhu. Tole deemu. Eeyyeen. Atis deemi. Ashuukoo. Nagaa keeti? Naguma? Jira. Dhiifama guddaa. Maaligaa kana hunda maaltu si mudate? Dhiisi meeleensu. Waan hin ta'e sitti mul'attaaf. Maalinni waan hamaa si mudate? Lakki mudannoo hamaas hin qabu. Ashuu garuu maaf qalbii narraas ta'a. Waan taate maaf natti himtu? Sitti himu? Eeyyeen. Dokumentii koon iddoon kaa'ee dhabee barbaada ture. Maal jechuudha Ashuu? Dhibaa'ummaa akkamiiti kun? Akkamitti ragaa barnoota kee iddoo keessa irraanfatta? Ragaa barnootaa inni jedhu kun maqaa qofaam. Faayidaa tokko hin qabu. Akkamitti? Leensu umuriin barnoota irratti dabarse kana otoon hojii irratti dabarseera ta'e maallaqa akkamii akkan qabaachuu danda'u yaaddetta? Inni sirriidha. Garuu barachuun kees badooma hin qabu. Otoo waan nu fayyadu qofa baranne irra ta'e eeyyeen dhugaadha badooma hin qabu. Garuu nuti waan nu fayyadne illee walitti qabnee baranne kunoo yeroo keenyas kisaaraaf saaxila. Homaa miti. Waaqayyo guyyaa tokko beenyaa dadhabbii kee kaffalee qalbii kee boqochiisa tolee. Akka ati jetteen naa jedhu. Inni jedha ati garuu abdiin kutiin mogolee laafiin haalli amma fedhe ulfaatuyyuu deemsi kee gara duraatti ta'uu qaba. Leensu jireenya koo keessatti turee wanti naaf galee tokko maal akka ta'e beektaa? Kisaaraa maallaqaa yeroo wayiitti hojjettee maallaqaan bakka buusuu dandeessa. Kisaaraa yeroo garuu maalinuu bakka buusuu hin dandeessu. Inni dhugaadha. Kaleessaaf gaabboon boriif dhiphachuun har'a qisasisuudha beektaa? Kanaafuu har'a fayyadami. Oolmaa kee irratti boora kan gaabbine. Tole kottaa deemna. Ana asumattiin si eega ati deemi galmaa'e biiroon isaanii asumarra miti? Asumatti na eeginan dhufa. Heeloo Armii akkam nagaa jirta? An nagaa kooti galata waaqaa. Abbaanoo nagaadha? Tole Armii koo nagaa naa ta'e deebisiin si bilbilaal tokko.